Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oduu guyyaarraa jalqaba hanga fuuldursuudhaan isin biraan geenyaan faana turam. Lammiileen Itoophiyaa 1174 Saudi Arabiyaa irraa gara biyyaa deebi'an. Boordiin filannoo haala hooggantoota adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa jiran irratti hordoffii taasisaa ture bu'aa akka hin argamsiisne ibse. Ragaan barnoota sobaa diinagdee irratti dhiibbaa uume jedhame. Kanneen jalqaba irratti dhageeffattan hangafoota oduutii amma bal'ina oduutti ceenam. Lammiileen Itoophiyaa 1174 Saudi Arabiyaa irraa gara biyyaa deebi'an. Lammiileen Itoophiyaa Saudi Arabiyaatti haala rakkisaa keessa turan 1174 kaleessa balalii marsaa sadiin gara biyyaa deebi'aniiru. Eebila 2024 eegalee hanga ammaatti lammiileen 32,800 gara biyyaa deebi'uu ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaa beeksiseera. Ministeerri dhimma alaa hojii lammiilee Itoophiyaa 70,000 Saudi Arabiyaatti hidhamanii argaman gara biyyaatti deebisuuf jalqabeen hanga ammaatti dhibbeentaa 46 ol deebisuu danda'a. Barattoonni Itoophiyaa roobootii ibidda dhaamsuuf hojjetan Ameerikaatti badhaafaman. Wiirtuu roobootiksii fi teekinooloojii Abugidaa jedhamu jalatti barattoonni leenji'aa turan torbee muraasaan dura dorgommii roobootiksii rooboo feestii idil addunyaa Ameerikaatti adeemsifameen damee sadiin injifataniiru. Kan jalqabaan barattoota waggaa 10 gadii dorgommii rooboo paareedii jedhamuun kana mo'ataniiru. Akkasumas gareen lammaffaa barattoota sadarkaa giddugaleessaa kutaa 7 hanga 8 jiranidha. Kana malees barattoota kutaa 9 hanga 10 jiranis hirmaataniiru. Damee kanaan barattoonni jaakkeettii qaama namaarraa tempereecheera fudhachuun hamma ho'aa nama sanaaf distuu kan sirreessu hojjetaniiru. Dorgommii bulchiinsa Michigaanii Yuunivarsiitii Teekinooloojii Liivarstii adeemsifameen barattoota Itoophiyaa bakka bu'an barattoonni 23 hirmaataniiru. Boordiin filannoo haala hooggantoota adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa jiran irratti hordoffii taasisaa ture bu'aa akka hin argamsiisne ibse. Boordiin filannoo biyyaalessaa dhimma hooggantoota adda bilisummaa Oromoo mana murtiidhaan bilisa jedhamanii hanga ammaatti hin hiikamne ilaalchisee hordoffii taasisaa ture. Bu'aa waan hin argamsiisneef mana maree bakka bu'oota uummataatti koreen dhaabbilee diimokiraasii gama isaatiin yaalii akka godhu xalayaadhaan gaafate. Adda bilisummaa Oromoo qondaalli dhaabichaa Battee Urgeessaa eebila 9 erga ajjeefamanii booda haalli qondaalota paartichaa 7 biroo mana hidhaa keessa jiran akka isa yaaddessu xalayaa eebila 14 boordichaaf barreesseen beeksisuu ibsameera. Qondaaltota adda bilisummaa Oromoo ammallee ajajaa mana murtii malee mana hidhaa akka argaman ibse kun Abdii Raggaasaa, Lammii Beenyaa, Mikaa'el Booran, Gadaa Oljirraa, Gadaa Gabbisaa, Kennasaa Ayyaanaa, Daawwitii Abdataa fi Girmaa Xulunaati. Ragaan barnoota sobaa diinagdee irratti dhiibbaa uume jedhame. Ragaan barnoota sobaa sirna haqaa miidhuu fi qulqullina kenniinsa tajaajilaa irratti dhiibbaa uumuun diinagdee biyyattii miidhaa qaqqabsiisuu ministeera barnootaatti abbaan taayitaa barnootaa fi leenjii beeksise. Ragaaleen barnootaa
10,238 qorataman keessaa dhibbeentaa 1.6 qofti madaallii ragaa haqaa guutuu abbaan taayitichaa ifoomseera. Hojimaatonni seeraan alaa kan akka ragaalee sobaa oomishuu, dhaabbata barnootaa dhimmi isaa hin ilaallannee fi eeyyama hin qabnerraa waraqaa ragaa argachuu rakkoolee mudatan ta'uu eerameera. Ragaan sobaa kunneen carraa lammiilee dandeettii qaban kan cufuu fi hojimaata seeraan alaa babal'isuun dinagdee biyyattii irratti dhiibbaa uumeera jedhame. Adeemsi sanada qulqulleessuu kun itti fufee kan jiru ta'uu himuun qabxiin waliigalaa of duratti kan ifoomsu ta'uu abbaan taayitichaa ibseera. Koomishiniin marii biyyaalessaa Finfinneetti marii ajandaa walitti qabuu guyyaa lammaffaa gaggeessaa jira. Adeemsichi qeeqa isa mudateera. Boqonnaa marii ajandaa walitti qabuu koomishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa Finfinneetti gaggeessaa jiru oolmaa isaa guyyaa lammaffaan itti fufeera. Hirmaattonni marichaa kutaalee hawaasaa garaagaraa irraa walitti babba'an garee qoodamuun yaada ajandaa walitti qabuu irratti marii taasisaa jiru. Adeemsichaan kutaaleen hawaasaa hundi yaada ajandaa itti waliigalan caalmaatti cimsuun qabooyya'iin koomishinichaaf akka dhiyeessan koomishinichi beeksiseera. Akkasumas sagantaa har'aa gaggeeffamuun kutaaleen hawaasaa marii irratti argaman bakka buutota marii boqonnaa itti aanu irratti hirmaatan 121 ni filatu jedhameera. Mariin kun sadarkaa Finfinneetti roobii darbe yeroo eegalu miidiyaa hawaasaa irratti qeeqni cimaan isa mudateera. Adeemsicha keessatti hammatamummaa fi walabummaa dhabamuu akkasumas adeemsa filannoo hirmaattotaa fi hojii koomishinichaa yeroo qeeqamu mul'ateera. Kana malees koomishinichi paartilee siyaasaa ijoorraa mormiin isa mudateera. Koongiraansii Federaalawaa Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo dabalatee paartilee ijoo 11 of keessaa hammatee kookesiin paartilee mormitootaa ibsa torbee darbe baaseen koomishinichi marii hunda hammatu mijeessuuf kaayyoo qabatee galmaan gahuu dhiisee kaayyoo siyaasaa paartii biyya bulchaaruu raawwachiisaa jira jechuun himateera.